Galatoma battery cufeera. Mube. Finfinnee zaame ka qubatta yeroo takka. Finfinnee zaame ka qubatta. Finfinnee saatiin itti qubadhu wallahi hin beekamu. Ini mina surat. Ini min. No, mube ana Oromoon tokko bannaa. Ini min. Ayye habibi. Nama achi seeta barbaada boobaan rakkoo qaba. Siin jaalladha sabaa fi No asirratti namni barbaade asirratti ni mina akkuma wadaaja baay'ee jiru xalaata baay'ee jira maal taate inni minati rakkoon qabu ayye keessaan olii barreessinaa anis inni itti himuu danda'a rakkoon qabu. Abu Abba Jalalati nama simachuu barbaadaati. Inshallah wal garra wal dhageenya siida walla. Inshallah. Bakkuma jirtanitti du'aa keessanii nan dagatinaa yoo Rabbi jedhe inshallah imala eegaluu kan deema amma chaarjii cufateera yoo keessoodha chaarjii argadhe malee hin jiru chaarjiin yeroo Oromoon takka sanistee kana dhufeensiif simadha Muniiritti naa himishi bakka sa'aatitti keessa Muniiritti minni naatti hima. Okay yeroo takka natti bilbilimee Mubaarik naa bilbili yeroo takka Mubaarik naa bilbili yeroo takka. Mubee rabbisi haa keessoo galeessi bilbilamu. Abu yeroo takka isheen sakandii takka naa bilbili. Ayye na kan kun. Mi mal disa wallahi please okay difa mana goda kanumaan juu barbaada maqaa namaan kakkaasina maqaan barbaachisu isin dhaabsisa jeetiin hojiirraan ture maqaa namaan kaasin hafade dhufee agaggeessu hafade hadiisu Munir goda waan ati yaddarratti dhugaa dubbachuu fi namni keenya jaalaluma nama adda addaa yaafata mubaarak gaggeessadhaaf dhugaa rabbi nama tokko yaaf naannoo iyyuu sabbaarran dhagee amantanii waan waatanii maaliif jenna sababa sanuu makiinadhaan isaan qabee dhufuuf na yaame malee nama tokkotti hin himne nama biraa wannoo jechuun gaarii miti baqallee ol balleessuun gaarii miti amma innis nama imaltu waan ta'eef waanuma yaada dhugaa wayii irratti yoo deeman gaariidha mubaarak ofumaaf haadha manaa isaatii fi faamilii bas isumaayyuu anuu isinii beera anuu har'a dhaga'e dhugaa rabbi akka inni galu sababa konkolaataa isa fiduufi waliin komatina sababa soddaatiif jeegaa bakka kara soddaatiin dhagee malee qubaa qaban jee dhumate maal kanuma sababa saniitti iyyuu miti dhugaa rabbi konkolaataadhaan sababa isaan fiduuti dhugaa rabbi rakkoon qabu. Okay asirratti galatooma ani yaadas keessatti kaasu fakkeenyaaf namoota dhabaman komii uummataa dhaga'uun dirqama kootii gabaasuun dirqama fuulduraaf illee biiroo hojjedhannaa waan uummataa waraana wayiin qabu waraana wayii ijaaruun qabu uummanni komii kaafnaan waan uummataa dhaga'uun koo dirqama fuulduraaf akkaatti raawwadha garuu ofii kiyyaa waan godhuus hin qabu. Oduu Mubaarik irraa qulqulleeffachuu qaba. Waamicha godhee fi yaamee arraan deema jiru iccitii nama muraasa qoba qaba. San irraa qulqulleeffachuu qabda irratti amma rakkoon qabu. Ayyee waan sana dhimna waan sana sumaan dhimna. Okay bonaadha carraanaa kennaa gaa bonaan carraadhaa jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa keenya baga nagaan ooltanii kan nagaan isin oolchi nagaan isin haa bulchu duraan dursa obboleessa keenya kan karaa imalaa jiru. Rabbiin nagahaan biyya abbaa isaatitti maatii nagaatti rabbi isaa haa galchu akkasuma san hawaasa keenya buleessi keessan gara biyyaa haa imaluudhaaf yookaan haa wal'aanamu horri bu'aa bahii hedduu keessa darbaa turtan garatoomaa firiin isin irra dhaabbataa turtan jechaanis gochaanis waa hedduun agarsiistanii jirtanii Muniir irraa eegalee galatoomaa isin jechuu barbaada namni kan wal komatuuf illee waan kan waliin ta'eef wal komata malee namni hammeenyi walirraa qabaateeti miti. Kanumaaf hawaasni keenya kan jala kana waa babarreessullee babarreessa malee diinummaa namni waliin qabu tokko hin jiru. Kanaafuu irra guddaa obboleessa keenya akka rabbiin gartee wal'aanamee fayyee garanatti as deebi'u baay'ee gochuuf hin irraanfatina. Hundutti keessan wanti nurraa malu jiraatu namni kun imaltu karaa deemaa jira namni imaltuudhaaf malu nagaan bobba'ee nagaan haa galu jechuutu nurraa mala waan taateef akkasumas warroonni dhuftanii bira dhaabbatanii kaleessa sarras galatoomaa isin jechuun barbaada akka nam tokkootitti mubaarak yoo taate dhugaa nama biraa haa qaba galata qaba geggeessaa isaa eenyuun dhaqeetti geggeessuu danda'a haa ta'u malee yoo inni namatti himne namni yoo bartee dhufiin akkamitti dhaga'ee dhufuu kan qabne jechuunis nurraallee malu namni waan qabu wal komate waan ta'eef hundi keessanuu galatoomaadha obboleessa keenya rabbiin ammallee nagaan si galchee والله نمت فيات إذا كنا ما تدبيته أكماتي كإلمو تدبيته ربنا سيكرنا إن شاء الله عندك سنو دعاء وجوهين الرام فتنا سنجت بربارة غلطوما
Hayyee galatoomii boonaa keenya namoonni dubbachuu barbaadan jirtu. Asuma taa'een viidiyoon taara waan ta'eef akkas jedhee waa. Faatee hoo dubbatte moomee utii irra bilbilisi bira. Isheen dubbataa jirtu Zeenaa ammaatti fufe isa kan tokko. Okay, nabaanatis baga wanta maamil kaayira nabaanatis baga guuteere. Bor laayivii tiiktookii kon gubu quba qabaadha. Okay. Namni biraan dubbatte dubbata. Okay. Mashallah tokkummaa galatoomii waan kana gabaasuu keenyaafis gabaasuu keetii fi nutu agatee jechuudha gaas. Ati sagalee uummataati waan taatee fi wanta uummanni sitti iyyate tokko nu dabarsuun dirqama. Kanaafuyyuu nuti waan jaallannuu fi nama kabajnu yeroo akkana wal biraa dhabnu nutti dhagama waan ta'eef dubbachuun keenya dirqama waan ta'eef dubbanne malee nama komiidhaa fi miti wanti nuti asirratti kaafne galatooma ulfaadhaa itti fufii siin jenna ammas. warra አማርኛ አውሩ የሚባሉ ልጆች እናንተ ወደ ኮሜንት እኔ አማርኛ ትንሽ ይከብዳል። አማርኛ ቋንቋ ብዙ አላውቅም እኔ ይከብዳል ትንሽ። ይሄ ችግሩ ይሄ ነው። አማርኛ አንድ በዱ አማርኛ አውሩ አንድ ጊዜ አማርኛ አንጀዳ አጅሩ አርጋ ጥሬ አማርኛ ትንሽ ይከብዳል። አማርኛ ናቲ መስራ akkam jetta sirratti himu itti rakkoo qabutti ውድ የተከበራችሁ የሙቤ ተከታታዮችና የሙቤ እንትኖች ያው ዛሬ በተደረገለት ያው ርብርብ ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ ኤርፖርት ይገኛል። እንኳን ደስ አላችሁ ውድ የተከበራችሁ የቡቤ አፍቃሪዎችና ተከታታዮች። ስለዚህ ያው ዱዓ አድርጉለት። ከዛ በኋላ ወደ ሕክምና ለመሄድ ነው። አሁን ያው ጥቂት ደቂቃ ነው የቀረው ወደ ኢትዮጵያ ለመብረር ማለት ነው እና ያው እናንተም ሌሎችም ሁሉም ኢትዮጵያኖች ህይወቱን ለማትረፍ ባደረጋችሁት ርብርብ ህይወቱን ለማትረፍ ያው ጉዞ ላይ ነው። ዱዓም በዱዓ የቆማችሁ በግብርም የረዳችሁ ብሔር ብሔረሰቦችም ሁሉም ልናመሰግን እንፈልጋለን። ያው በአማርኛ ስላላችሁ ነው። አሁን ከጥቂት ሰዓት በኋላ ወደ መሀል ከተማ ትልቋ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ጉዞውን ያደርጋል። ያው እዛ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች ያው እንኳን ደስ አለ መልእክትም በዚህ ስር ማስተላለፍ ትችላላችሁ። ስለዚህ ያው የቡቤ አፍቃሪዎችና ተከታታዮች እንኳን ደስ አላችሁ። ያው ወደ ሕክምና ተሳክቶለት እየሄደ ነውና እና በዱዓና በጸሎት ሁሉም በሃይማኖቱ እንዳይለየው በዚህ በትህትና እንጠይቃለን። እናመሰግናለን እንላለን። ያው አንዳንድ በመሀልም ኦሮሞኛም አማርኛም እየቀላቀልን ዘገባው ይቀጥላል ማለት ነው። ጋዜጠኛ ወይም ተኩማ ሚዲያ ኔትወርክ ያው የተከታተለ በሚናገርበት ሰዓት እኔ በአማርኛ እየተረጎምኩኝ